السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو أكم جرتن المانا أورمودا عيد الدنيا قبا جرتن هندي كيسنو الشما أركفوني جرتو أكم جرتو نغا قبدو فيا كيسني أنا جراتو بغا جراتن سينا مي جر وري جرتن وري هرفين جتشودا أونلاين رجرتن سينا بايا اسنين جنة hanga tenne gubannu tinshidannu jet hanga tenne gubannu ittishidatun mirga kenna welcome anaduf waluma سين اندفع سين دقيقة nega warri duftan ana dufu endagannu abshir gerra warri duftan ana dufu anga asawatti seenutti yaada kiyyeessineef hima angasi sheer godha yoomiyyuu hin dagannu warri duftan anaa dhufu akka yookaan salaamtaa Hacaaluuf kennamu welcome Kabir abshir
Ende taka. Ana Anufu Muzayyan. Welcome Kadir. On the Kesenu Ana Anufu Sena. Kesatu gammachuu sida ijaarame kan naftanyaa waggaa dhibbaa fi shantam nu dhorgite naftanyaa waggaa dhibbaa fi meeqa nu dhorgite kan ijaarame eebbifame siidaa ajaa'adam saaddoo baga gammaddan ilmaan Oromoo baga gammaddan ilmaan Oromoo baga lafan badin diini qeerroo fi qarree Jerra sanyi wako gutu Daganu Abshir جرة جرتو اسن جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المان أورمو إدلا الدنيا قبا جرتن هند كيسنو الشما هركفوني بغا دفتن أنا دفو بغا نغان دفتن هند كيسنو جرة جرتو اسن جنة جرة أكم جرتن نغا قبدو فيا كيسني أنا جراتو أكسما أو أمني ولين أكسما أو أمني ولين نجرا أرأس بورس نجرا المان أورومودا باكا جرتو دمكي دران سيهم دمكي أمس جيت ويتين دمكي باكا جرتو أوف إجاري معلوم ما كيتي في أورومو ما كانكي سرا ملكوف ديماني أورومو ما كانكي إرتي دون در كما سرتي كانا نهون درتي سيكو فامتي أنا كو فامتي نهون دكينا أو akka inni irraanfanne jechuu oontuni waan lama keessatti jirti jechuudha waanni lamaan suni oo maqaa jijjiirattee deemtu diqaalaa fi oo qulqulluu jechuudha walumaa galatti jechuudha irra deebi'uudhaan baga gammaddan baga walumaan gammanne ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbaa jirtan hundi keessanuu waa'ee tokkoffaa siidaa Haji Adam Saaddo jechuudha gooticha goonni dhalche baga gammanne baga walumaan gammanne isinin jedha jechuudha waggaa dhibbaa fi meeqa kadhataa turaniitiin yookaan ammootu irratti siidaa achi naannoo sanitti dhaabbatee namoonni beeka jechuudha duraan maaltu irra jira mee naa barreessi
maaltu akka irra jiru jechuudha siidaa san gubbaa dur jechuudha naannoo san maaltu akka jiru hin beeytanii jechuudha jeedallo jira jechuudha jeedala shanakkaa cinaachatti baqaa warri beeytan hin beeytan taan isintu itti guuttataa jechuudha kanaafuyyuu siidaa sanirraa akkasumatti caccabsite qeerroo fi qarreen irratti wareeyde wareega san bakkaan geette jechuudha har'allee borullee baga gammanne baga walumaan gammanne isiniin jedha tokko ilmaan oromoodha gammachuu walirraan cinne rabbiin nuuf haa godhu jechuudha karaan banamaa jira gama hundaanuyyuu itti marsi oo kan kee itti marsi teetuma jechuudha oromiyaan teennuma abbaan fedhe ol utaale gadi utaale samii seene dachii seene naftanyaa wajjiin fedhu gondaritti akkuma duraan himne san gondaritti haa lixa malee hin jiru jechuudha hin kajeelan biyyiti abbaa qabdi abbaan suni arra anasi qeerroo fi qarree daraboon dhuftee dhawaanni dhawaatatti kenna dhawaanni amma dhaloonni qubeedha bakka jirtu irratti qabsaayi siif kenna abshir invite na gaafatte kaameraan kan kee dalage taanaan siif kenna na eeggadhu kana jechuudha isa lammata gariin waa'ee Hacaaluu Hundeessaati jechuudha Hacaaluu Hundeessaa waan inni haasa'e garuun ammootuyyuu guutuun gurra keessan ciisa garaa keessan ciisa jechuudha baga ija keessaniin argitanii baga dhageettanii itti gammanna jechuudha abbaan fedhe gaddi malee abbaan fedhe jibbi malee goota itti gammanna dhibbaan dhibbatti abbaan fedhe haa jibbu abbaan fedhe haa jaalatu jechi isaa suni tokkichi nu gayaa jechuudha farda keenna irraa fudhannaa siidaa isaanii hin garagalchinaa jedhe dhugaan fardi ka oromooti farda oromoodha ka minilik hate miskiina irraa qotee bulaa irraa hate baga ammootu saaxilamee jechuudha baga biltsiginnaalleen salphattee qilee seentee wajjin jechuudha har'a wal nyaachuu jirti bakka hundaa jechuudha namuu quba qaba namuu garaa qaba namuu gurra qaba namuu ija qaba waa hunda hin arga wanta dalagamaa jiruu fi wanti haasa'amaa jiru wanni maan takka abbaan fedhe sharrii dalage kheyrii dalage wanni namaa jala dhokattu hin jirtu ani waan fedhe irraa dubbatu mirga qabaa namni maal irraa dubbataa jirta jettee nan gaafatin waan barbaade irraa dubbadha waan fedhe irraa dubbatu dandaya waan barbaade irraa dubbachuu mirga keeti kuni FB'n kiyya namni na daangessu hin jiru maa kanarraa dubbatuu dhabde maa kanarraa naasoyne namni naan jettan dhaabbadha yoo jiraattan taate namni naan jedhellee hin jiru jechuudha ufumaa kiyyaa jedhe waan barbaaderraa waan fedherraa isiniif dubbatu isiniif yaadachiisu ofillee yaadachiisu onneetiyya keessa wanta gammachuu irratti qabu dubbachuu wanta gadda irra qabullee dubbachuu ibsatu mirga kiyya jechuudha abbaan invaayitii na gaafatte waa'ee kanarratti waa'ee siidaa jechuudha haaji Aadam Saaddoo rabbiin fakkaattota akka isaanii wajjin jechuudha rabbiin isaanii haa araaramu rabbi warra jaannata qubsuma jaannata ibadal aabidiin rabbiin haa godhuu fi goota yoomiyyuu hin irraanfatamne baga waliinuu gammanne baga gammaddan ilmaan Oromoo waan nafxanyaan ta'ine nafxanyaan kanatti hin gammaddu hin beeyna jechuudha diqaalaa fi nafxanyaan itti hin gammaddu akka itti hin gammanne hin beeyna garuu dhiini qeerroo fi qarree baga lafan badin alhamdulillahi rabbil aalamiin tokko lammata siidaan minilikilleen cabuu fi jiguu fi firfirfamuun yeroo muraasa yeroo eeggata malee sunilleen hin hafu abba fedhe jaalate jibbe hin hafu jechuudha inshaa Allah fardi kennallee nuuf gala gumaa farda kennallee hin gaafanna nafxanyoota jechuudha kanuma wanti qamar haasa'e ammootu baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama jibbisiisa qamar Yusufillee waan haasa'e qaba waan boo'e qaba miidiyaa nafxanyaa irra bahe miidiyaa shamaa irra bahe miidiyaa ajaawaa irra bahe kotte duudaa irra bahe waan inni haasa'e waan inni dubbate kama namuu ija keessaniin argitanii
har'a yookaan abbootiin gadaa ni jiranii, abbootiin amantaa ni jiranii, dhugaa qabaatus qabaachuu baatus gabbayeetiniin abbootii gadaatii fi ilmaan oromoodha ni jiranii himatuu qaba malee miidiyaa naftanyaa irra bayee achirraa imimmaan nutti booyu baay'een tokko itti gadde kanallee jechuudha. Kunis gadda, kun gammachuudha, kun gadda haa ta'u ammootu of sirreessa taanaan of sirreessuu baate taanaan naftanyaa isaa wajjin akkuma suuraa kaa'ee akkuma wajjin nyaatee akkuma wajjin dhugee sakkaree waan arge alba'u san haa alba'u jechuudha. Bakka takka hin ga'u. Dinquu dayyaasaa nama dhabee yookaan qabeenya isaa saamuu miti yookaan qabeenya isaa fudhatuu miti jechuudha. Abbaa miskiina, abbaa haqa, abbaa ilmaan oromoo ni yaadattanii jechuudha. Eenyummaanuu ni yaadata, eenyummaanuu ni beeka jechuudha. Anarra beeytanii isin hundinuu jechuudha. Kanaaf waan fedhe haa haasa'u, waan fedhe haa alba'u, bakkayyuu hin ga'u. Hattuu fi gantuun yookaan shira xaxxuun eessayyuu hin geettu, ittillee hin milkooytu. Namni na gaafatte suni siif kennaa. Awaatte taanaa kennee jira jechuudha. Abu Kadir. Siif erge. Nadide maal akka ta'e hin beekne. Si birai moo na birai? Pakalas. Hello, Sidda Gama. Halo. Sidda Gama. Nanda game. Salaam alaikum. Nanda game. Halo. Waalaikumsalam. Jirta akkam jirtu? Jirra galata rabbi akkamati. Nagaa qabda? Baga nagaan nu dhufte ka. Baga nagaan dhufte? Amii walumaan akkami? Baga gammaddeelle. Amin 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 dacha ammalleen itti haafufu janna gammachuu umrii dheertuu tasaabidaa ta'e addaan hin cinne rabbiin nuuf haa godhu. Amin walumaan yaa wanni martuu hin oolti malee guyyaa tokko ifa ba'uun isiin ooltu beeyta. Dhiifama mukayyafa ofirraa dhaamse ayyee. Dhaamsisi dhaa booda. Dhaamsee jira mukayyafni haalaan namatti deemaan beeyta. Anillee olluma kee jira jadde. Inumaa moo? Waliin taphannee turre bare guyyaa wayi. Akkas taatu ani hin beeyneeti ati hin beeytaatiiti marree yoo bilsiginnaan nutti duudde iyyanuu bayiga. Yoo an deeggaraa jaraa ta'a yoo akkam na gooti. Yoo deeggara ammootu walumaa kootu naqaliga haganuma. Yoo deeggara jaraa taate walumaan kootu naqaliga bakka beeytaa jedha. Lakki anna man qalu yookaan inni gorsee naa sirreessu anillee yookaan gorsee isa sirreessa malee. Aya. Karaa saniin hin deemnu karama aadaa waliin qabnu waliin deemna malee.
maal akka nama qalaa jirtu isaanii maal dabsinaaree abbaa feete jaalatu abbaa feete jibbi abbaa feete deeggare abbaa feete dhiisi malee Sunni warra gara fincaan abbaa biraatiin dhalate bare. Warri fincaan sirriitiin dhalate gorsaa wal sirreessa. maal haya haa ta'u eega jette gaariidha. Ah, Walin moromnu san dhawaanni nu itti fida rakkoon qabu. eh. Ammaaf yaadne irra jiru dhagaa jirtaati yaadne kanarratti maal jettaati? Yaa yaanni maaltu jira ree kun injifannoo uummata Oromooti ka gobbatti hojjetame kun. Ayyee. Nafxanyaan gaaf duraa gaafa siidaa kanaa miti alaabaayyuu achirratti akkan hojjenne jedhanii furiin nama hedduu irratti deddeemaa turte beekta. Dhugaa rabbiiti. Haa ta'u dhiigni jige tokko na hubeeyta guyyaa tokko rabbiin kun akka dhiigni jigetti rabbiin kun nan bisu dhugaa Oromoo rabbiin kun guyyaa waa hedduutu dhalataa jira beekta. Haqa rabbiiti. Aguma fedhanillee wiixxifatan jedhanii abbaan keerroo akkas jedha haa wiixxifattu dhaga feeti. Aguma feetillee ijjillee diimantu wanni Oromoo yaadde sun guyyaa tokko ima geetti. Maaliif namni hundinuu gubatuma qaba. Hadda jaarraa waggaa 150 waggaa 150 ilmi Oromoo osoo dhalootuma wal dabarsaa deemaa akkuma fakkeenyaaf bilchiginnaan kotteedhaan duudaa jarrillee hin dhumatti. Qabsoon eegalamte ilmoo ilmotti taraa deemti malee kun waan yoo qiyaamaan buuteen booda malee yoo qiyaamaan dhufteen ala qiyaamaan dhuftu nama hundayyuu xaraydee deemtimi. Haqa rabbiiti. Halo. Kanaafuu qabsoo uummata Oromoolee akka fedhanillee cinqan. Hagoo fedhan karaa fedhanillee itti waan duulan duubatti hin deebisanii. So warri bilchiginnaatii fi warri abiyyootiin deeggaru gurratti calaw haa jettu warroonni yookaan seenanii dhageeffataa jiran. Hedduu takka galatoomii san garuuyyuu alhamdulillahi wanni itti galata galfanneetiin hin jennu nuti fakkeenyaaf Hacaaluu Hundeessaa astiin dura tanaan dura bilchiginnaa keessa seeneera birrii nyaateera mana itti wannaa godhanii inni illee kaleessa ifaan ifa gabbahee waan jirtu uummata Oromoo ofiitiif lafa kaa'ee jira. Nyaatuyyuu birrii masanuyyuu nyaatuyyuu jarri eessaa fiddee nyaachifte maa ofii hojjette damoos ofii irraa murree bara. Ani fakkeenyaaf osoo naa kennan hin fudhadha maaliif hin fudhadha waan jirtu uummata kiyyaaf hin ibsa. Rakkoon qabu kun. Wallaahi billaahi afaan saniin ilmoo bareeda ka diinii qabu ka aqilaa ka oromummaa sabboonummaa qabu rabbiin sirraa haa baasu. Amiin maali seeta beeyta akkuma Baqqalaa Garbaa jedhee yoo birrii isinii kennan fudhadha maali tokkoffaa gibira abbaa keessaniiti laftillee ka gurguramuu keessan faranjiilleen ka ergituuf hiyyeessaa fi ergiti malee mangisti ati kilaashii biti uummata lafarra xaragin jenneen beekta. Dhugaadha. Kanaafi wanni amma jirtu walii galaani uummanni Oromoo rafuun qabu maali jenna gaafadhu. Amma namni tokko abiin danqamee jira. Danqaa ajaa'ibaa keessadha. Hidha fakkeenyaaf Hayilamaariyaam ilma kan baataatimi. Wayyaaniin ashangulliitii gootee walii ergaa turte. Tinfaashii ta'a. Isaaf haga Muxtaar Kadiiriyyuu jechaadha. Hin beeku. Abiillee itti fakkaatte malee uummata ofirraa jaalatullee jibbullee osoo Oromoo ofii qabee ofitti ammatee nama waliin wanni namni inni waliin jiru jedheera Jimmaa irratti baatii 2-3 booda ani nu kafar marfamne diinaan marfannee jirra. Amma harka seeneera qola. Isaan baare uummata Oromootiin hojjaan bahe. Naqabaan kana akkamitti akka qaban kana. Asirratti siif dabalaa waan siif dabalu hin qaba jechuudha. Baay'ee tokko galatoomi ulfaatu.
maal si yaadachiisuu fedha si fakkaata. Ilmi namaa tokko homa fedhellee dalagu, homa fedhellee qabaatu, homa fedhellee bakkuma fedhe taayitamaa fi waan fedhe taayitaa fedhe yoo argate jechuudha. Wanni inni yaadatuu qabu homa fedhe yoo akka ilmoo namaatitti ka yaadu taate jechuudha. Maaliin bakka san akka dhufeetiin hin gahe akkamitti akka wanni kun hangummaan jijjiirame kunuyyuu akkamitti akka dhufe irraanfatuu hin qabu jechuudha. Silaa odoo namummaa qabaatee odoo ammoo tuyyuu saba ufiitiif nama dhaabbatu taate jalqabumaayyuu inni fakkaattee bulaadha fakkaattee dhufe malee ilmaan oromootiif dhaabbateetiin ilmaan oromootiif hin dhufne jechuudha. Fakkeessee nu seene jechuudha. Nama seenti akka malletti nama hin seenti. Odoo ka ilmaan oromootiin ka dhufu taate akka ilmaan oromootiin achi gahe silaa seenaa ilmaan oromoodhaa ka kaleessa kan biraa haa taa'u jechuudha. Kan guyyaa tokkochatti namni 700 wareegame san yoomiyyuu ta'eetiin namni dagatu hin jiru, namni irraanfatu hin jiru jechuudha. Silaa har'a san yaadata waan fedhe yoo duubaan itti micciiran naftanyaan hanga fedhe waan fedhe yoo katalagu taate yoo waan fedhan ka isarratti oofan taate yookaan lubbuu ofiitiin dhabama ta'a malee silaa san hin dalagu. Isa lammataa deebi'ee gaafa silaa inni jechuudha. Lubbuun isaatii fi lubbuun fakkaatota isaa wajjin wareegamu namni itti wareege qeerroodha jechuudha. Oromoodha jechuudha. Oromoodha ilma abbaa gadaati jedhanii seeyaniitiniin namuun hanga mataa kennaan bahutti namuu jalqaba haga baatii jaha hanga namuu gammadeetiniin itti of gadhiise jechuudha. Itti of gadhiisee bakka godhatee waan hunda qabatee lakki bakka qabadhe waraanallee qabadhe waa hundayyuu harkaan gayadhe harka deeffadhe amma wanni isaan fidan hin jiru. Tooftaadhaan warroota siyaasaallee warroota kaanillee jechuudha hundaayyuu galfatee kana dalagee jechuudha. Haa dalagu malee rabbiin isa salphisuudhaaf tokkoffaa Tigree wal qabuudha. Lammaffaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaa sabboontonni bosonatti hafuudha jechuudha. Warroonni galee harkatti deeffate inni garuu ammootuun kun irraa didee hafuun mootummaa isaaniitiin hafuun alhamdulillahi rabbil alamin baga rabbiin achi keessatti hambise jechuudha. Odoo sunniin hafuu baatanii odoo Tigreedhaan waliigaltee qabaate silaa inni har'a nurra deemeetiniin naftanyaa nurra deebisee nu awwaaluuf deema jechuudha. Awwaala san keessaa rabbiin hayti ilmaan oromoodha diini ilmaan oromoodha ka dhangala'e jechuudha. Kan miskiina barumsaaf akka yaa'een boorsaa duyda baatee ka waa'ee siyaasaan beene ka waa'ee oromummaatu hin baratin daa'ima sabiyyii waggaa 5 waggaa 7 akkasitti meeshaa saniin rukutaman diini suni lafan badu jechuudha. Baga rabbiin salphisee jaarsummallee ergate quba qabda. Baga rabbi salphisee ammallee haa salphatu jedha. Ela dagai asirratti maal seete beekta adeemsi jarri fakkeenyaaf isteeppiin jalqabu jarri achirra dhuftee dogongora guddaadha beekta. Uummanni Oromoo dogongora haganan kenne kana dogongoreera. Dhagaa artame? Dhagaa jira. Warri akkamii dogongora? Qadima TPL'n aangoo kana gadhiifte. Osoo yeroo sanitti wanni wayii hatantaman filannoo wayii adeemsifame dubbiin kana keessa seentu. Maaliif jenna gaafadhu uummanni kun eessa keessa akka guddate eenyuun jala akka guddate namni maraafuu ifa. Maaliif akkaataa nama itti hidhan hin beekan, akkaataa itti nama ajjeesan hin beekan. Kuni timirtii waggaa 27 maastireetii hedduu fixataniiran. Haqa rabbeeti. Osoo qaniisan takki Baqqalaa Garba, Doktor Maraara osoo ka naannuma Oromiyaa iyyuu itti gaafatamaa wayii fudhatte ispoonsara wayii kana maran seentu. Maal jenna gaafadhu fakkeenyaaf eenyu kana Shimallisiin eenyu bakka san kaate Abiy kaate akkamitti akkaataan siin jedhen yoo gattaa isiin jedhe gannaa taa'e yoo onnaa ka'i isiin jedhe onnaa ka'i yoo fincaa'e jedhillee fincaa'e. Maaliif siite beektaa? Kuni maaliif ofii achi kaate ka uummataan achi hin dhayne osoo uummataan achi fille afoo isaa dhaabatee mormuu hin danda'a. Waggaa tokko bal itti gaafatamummaadhaan
mootummaan Oromiyaa ta'aa ture. Dhiyoo kana itti gaafatamummaa jalaa ba'ee of danda'e jechaadha. Kuni adeemsa waan of danda'e hin fakkeenyaaf qabu. akkuma teette kaayoon jarri. Qoy no dhaga'i ka of danda'iinsa osoo hin jenne akka of danda'u jechuun itti gaafatamummaa osoo hin taane adeemsi inni adeemuun isumatu gorsa abiin jechaadha. Akkaataan jarrummaan aangommaa kanatti iyyuu ittiin dhufte aangommaaniyyuu akkuma ati jette san fakkeessaadhaaf malee waan nama uummata saba Oromootiif dhaabateen. Fakkeenyaaf gaafa akkuma ati jette masqala addabaabitti boombii isaarra darban namni harka isaan qabee du'e ilma Oromooti. Wallahi sahih. Boombii irra qabee harka qabatee kan du'e kan. Namni kana hin beekne takka jedhe. Gaafa isa wataadara itti erganii isa fonqolchuuf sandaafa laga xaafaa irraa sulultaa irraa Oromootu farda yaabbatee 4 kiiloo seene obboleessoo. Hin beeka. Kana revise godhuu qaba. Kana of duuba deebi'ee osoo of laale bareeda. Maal isin jedhu fakkeenyaaf Tigreen biyya qabdi. Akka jirtu naan xaragamtee Maqalee galtee. Dhugaadha. Boruu innillee osoo gaduu dhiise eessa gal? Biyyaa baya moo Jimma gal? Maal jedhe gorwannaan tokko Hirmiyaas Laggasaa beeyte hin beeyta Amaara Ameerikaadha. Hin beeka. Wada Aggaaroo ገብቶ ወደ ጅማ ቀዝቃዛ ቢራ ቀዝቃዛ ድራፍት መጠጣት ቁጭ ብሎ achi galanii ቀዝቃዛ ቢራ Aggaaroo taa'ee dhuguu danda'a. Ilmi amma rafaa hin jirtu gonkumayyuu. Waan inni harkaa qabu harkaa bittannooyti. Uummanni ijara dhagayaan jiru waan Oromiyaa fakkeenyaaf osoo waan ofii konfiidensii wayii qabaatu taate uummata Oromoo uummata Sidaamaatiin baga isiniin gahee jedhan. Maal jedhe ati namni kililii ta'uunuyyuu dhiisi bulchiinsa aanaa bulchiinsa godinaa yoo taate waa dastanyaa wayiin ergitaaf beeyta baga gammaddee. Wayi jedhe hin jenne haga har'aatitti gabbayee waan san hin jenne hubatata. Maaliif sin jedhe seeta beeyta? Ka duubaanitti jiru waraanni itti jira kaama qomceedhaan itti jirti far qomceen. Sirri. Dhakala isaa maaliifi osoo waan ofitti amanummaa ta'e baga isiniin gaheedhaan takka jedhe. Lammaffaa fakkeenyaaf Walaayitaan nama 38 namni 38 paarlaamaa keessa mana marii afayaa'ii keessa ga'e ba'uun maal isa agarsiisa? Kufaatii isaa argisiisa. Tigreen adde keeriyaan hin baate maal isheeta? Mootummaan kun mootummaa abbaa irree waan ta'eef akkaataa inni itti deemaa jiru naaf hin taane ani amantaan kiyya musliim gaafa gara aangoo kana dhufu kakadhee dhufe kakuu kana nyaadhu jettee keessa laaxxetee baate. Amma silteelleen waraabeen akka nuu kililii nuu taatu Walaayitaalleen kililii barbaada. Amma kililiin kun deebisuu miti. Haga gaafa inni aangoo irra jiru hin deemu. Maal isheete beeyta? Uummanni maal jedhaadha? Afaan Amaaraa ajjeesuuf. Afaan Amaaraa akka baduuf. Dabuubiin keessa gara kanaan hojjetanii mire. Sirriidha. Naftanyaan akkas jedhaa jirti. Sirriidha. Namni goosisee namni karaa kana qabsiisee afaan isin badin homaatii miti dhiifama. Namni karaa kana qabsiisee namni kana dalaysiisee nurratti dalaysiisee iyyuu Jawaarii jedhaniitiin olola oofu jiran isaan argaa jirra. Dhaga'i. Jawaariin bichaayyuu miti. Isa matama isaatiin iyyuu jedhaadhan. Ati Jawaar jechuun responsibility wayituu hin qabu. Itti gaafatamummaa wayii hin qabu. Akka ilma saba tokkootitti akka dhala namaa tokkootitti nama kamuufuu falmuu hin danda'a. Sirri. Dimokiraasii keessatti. Sirri. Namni fakkeenyaaf ka kennuufeen abisitu kenneef maal jedhe jedhan waraana itti bobbaase liyyuu poolisii itti erge Sidaamatti jecha dadhabeera jedhee wanni 4 kiiloo yeroo tokko gabba'u maal namaaf ifa gala. Kanaaf amma waa tokkotu jira. Chaansiin isaa maal seete beekta? Uummata ofii dhiifama gaafachuudha. Yoo nama sammuu waa beeku taate maaliif sin jedhe sitti fita? Haga fedhee yoo gaafatu isa amana amma booda. Na dhagaye. No. Jechi kiyya dhagaye siima asirratti. Uummata ofii
dhiifama gaafatee filannoo kana seera qabeessa kawwatak aannan qabne kana deemsifatee ummanni Oromoo mootummaa isaa ta'u filatee achiyyuu isa haa baasu. karaa nagaatiin gadaadhiisu sirriidha. Karaa nagaati. Maal jedhee yoo karaa kanaan deemee ummata ofiitiif yaadee ummata kiyya dhiifama jedhee hinduu rakkoon qabu bara. Oromoon fakkeenyaaf Muktaar Kadir si yaadachiisa. Guyyaa tokko Ali Birraa doktoreetii kenneef Jimmaa Yuunivarsiitii. Isgaabeeri masgaree jechuun Rabbiif galata alhamdulillah jechuun inni musliima Hararin beeyta parsantii 99 musliima. Maa yaadadhe seeta beeyta? Muktaar Kadir gaafa waraana Olaarii Amboo fi Gincitti bobbaasan galata wataadara kennaa jedhe. Galata wataadara galcha obboleessu hinduu abar. Garaana jira ni yaada. Ofii yaalaale sirri. Oromoon kanayyuu seeran nuu dhiyeessi. Gaafa labsii emergency state ka'ettu kana walgahii atantamaa kana jettee baaftee kumandi poostii abbaa duulaa waliin gara gadhiittu ummanni Oromoo kanarra iyyuu hin tareef gaafa irreecha keessatti ilmi namaa akka rumichaatitti dhumate Oromoon kanarraa tan ilmi Oromoo akka garaa bal'attu laale obboleessu kana hunda irra taran ilmi namaa osoo hidhamu ka achi booteen isaa dhabamu kana marayyuu baattee irra tarte isa nafsee kana tokko chadhiisi abii jechaadha abiin ilaa ibee ana balleessu jedhee namni nama hin ajjeesan dhiifama jedhee filannoo karaa qabeessa adeemsee ummanni Oromoo waan isaa ta'u haa filatu kana wanni isarraa eegamu qabu akkana sakaalamee akkana namni isaafillee akkana bulullee hin jiru biyya keessaallee biyya alaatillee maqaan isaa baduu malee wanni takka hin jiru chaansiin isaa chaansii karaa takkattiiti filannoo seera qabeessa adeemsisu waraana isaa kan uummata Oromoo irratti bobbaase irraa kaasee kaan bitti raru shane jedhanii shane achuma keessa jira gadi gayaasanii uummata Oromoo cafaacafan kan guyyaa tokko seenaan isa gaafata obboleessu Tigreen biyya qabdii itti galte yoo adeemsa wallahi nufiyyuu akkana namni fakkeenyaaf osoo inni nu ana boo hin dandeenye bulchuu hin dandeenye Dammaqaa Mokkonnaniin fudhadhu jedhin Oromoon ganama qanii sanii gabbaatee waan qaruu fi wannaa keessaa qabdu murtii fi murteeffata. Amma isaa barka karaa danqee taa'e. Takki uummata Oromootiif hin hojjanne, takki uummata wayiitiif hin hojjanne, uummata bichaa waliin buusu. Osoo uummanni Oromoo waan qaruu fi gabbeessan ammaan tana sirreeffata. Isa ka danqee. Bar namichi bar ummata Oromollee hanga isaatitti namichi ummata Oromollee hin salphise takka jedhi ummata Amaaraa gammachiisa jedhee waan hiddeen isaa garas taafiteef waan isaaf rabbi beeka waan hundaayyuu namoonni beeka garuudha hanga fedhanillee dhooysan dhugaan bakka hin hanqatu dhugaan bakka irraan dhokattu jechuudha hin jallifamtu inni akka ofiititti waan inni deemuuf namuu beekee jira garuu ammootu ilmaan naftanyaadha gammachiisuudhaaf waa hundaa godheetiin jira waan hundaa dalageefii jira haalli itti deemaa jiruu fi haalli inni itti dalagee isaan gammachiisu garuu hin arganne ittiin arganne ittiin milkooyne. Abdulaziz Dagay. Hin dhagaa. Dagay. Osoo haga fedhan osoo mallas boollaa bahe ummanni Oromoo duubatti hin deebi'u. Takka jedhu wanni uummanni beekuu qabu. Dhibbaan dhibbatti. Fakkeenyaaf Daaneel Kibree hin beeyta suni mootii sheeyxaanaati obboleessu osoo nama hin taane mootii sheeyxaanaa ka uummata. Sihiriidha. Sihiriidha sabsibeedha. Wanna osoo uummanni paarlaamaa harka itti baasee yeroo sadii harka baasan yeroo lama kufee sadaffaa irratti nin beeka. Kana ka godhu eenyu? Kuni amma gorsaa isaati. Gorsaa isaa jechaadha. Amma akkaarii isaati. Ol ka'illee gattaa illee waraana iddoo kana bobbaasee jedhan karaa kanaan deema. Ani bar dakkasan dhugaadha bira kana shakki akka dhagay qanii kan nama kana shakki beeyta. 4 kiiloo seenee Lammaa Magarsaa ummanni keenya
bicaanu kenne qayyirra geenneerra gaafa jedhe takka jedhe xayyiibaa maqatu dubarti malee dhiira cayyoon intalti sun wallahi kana dhiira. kana ummata afaan qabu dhagay ummata afaan qabu hablu godhe karaa irraa ajjeesuu dhabe malee akka miidiyaatti ol hin baane duute jira isaa nama quban qabne mee gaafiin ummanni Oromoo irratti du'ee irratti ummanni dhumate waa'ee abbaa biyyummaa waa'ee Finfinnee waa'ee master pilaanii waa'ee qonnaan bultoonni irraa ka'e gaafiin maan deebitee iyyuu hin jirtu iyyuu bara wama takka Takkittiinuu wanni deebi'een jiru takkittiinuu dhugaa wama takka iyyuu wannummaan deebite mee wannummaan deebi'e jedhanii ummanni Oromoo adammoo Jawaariin faallee hin komadhaa beektaa ayyee ani deeggaraa isaati ayyee biyyoota Ameerikaatu biyyoota Laatiin Ameerikaa kanneen gaafa keessatti Oromiyaan bilisoomtee jedhan ayyee achi nyaatamteerti Oromoon bakka sani akkamiin nyaatamte maaliif jaalmarroon yeroo hedduu gaafa waraana bosona akka hin teenne Oromoon bilisoomteerti Jawaarillee galaa jedheen nama hedduu ishee wannaa ta'eera. Sii deebisa. Achitti hin deebista yoo ani karaa irra maqe karaa na deebista dogongorra achillee hin jira takka jedhe. Gaafa waraana. Bakka amma ati jette san. Gaafa dhagaye sitti hima. Qooy waraanni hoboo bosona yaa'ee meeshaa ofii hiikkatee haa galu gaafa jedhe. Achittillee maal jenna gaafa duubaan jarri akka ummanni kun yaa'u ummata kana hiisisaa jirti. Isaafillee hin galle maaliif seeta beektaa dhugaadhaa afaan isa fakkaatanii garaa nama biraa fakkaatanii jiran. Maaliif seeta lokoftariin erganii Jawaariin bakka kana dhaqi ummata akka hin dubbanne nuutas gabbeessi. Isaan nuutas gabbeessi jedhaniin asiin boolla qotaa fiiran ummata Oromooti. Agartee? Akka kana. Kanaafuu uummanni Oromoo akkuma tamaree fi haasoo irratti waa kaaste uummanni Oromoo hamma tokkoyyuu bosona keessattuu hafuunu uummata Oromootiin chaansii guddaadha. Maa jenna gaafadha? Kagalan kalaa galan hunda harka ofiitti deeffatan. Agartee? Walii gadaasoo hin danda'an. Amma namni duubaan jarri sodaatu een jaalmarroo fa'a nu waafu innillee baga hafe. Jarri osoo akka jirtuun alaa fi bosona keessaa walitti guuranii garcanii dubbiinu tanaa oliyyu. Wareegama kanaa oliyyu jedhanutu deemaa raayu. Dhugaadha. Jechi ati jette amma saba akka waa'ee Jawaarii irratti siif deebi'aa jechuudha. Waan nuti bilisoomne amma booda wanti jedhameef eenyunuyyuu ni beeka. Akka ilaalcha mataa namuugaa manaabaa fi yookaan manaabaa fi wannaan gara abbaan itti hiikkatetti hiikkatamaa jechuudha. Dubbii fi manaafni jechuudha. Dubbii takkaa fi manaafni gara abbaan itti hiikkatetti deemti jechuudha. Laakiin ammoo akka ilaalcha kiyyaatii fi akka ani natti fakkaateetiin hin fudhadhetti sanillee jechuudha. Jawahar wayita waan akkasii jedhu san nama kana jalqabarraa odoo biyyatti hin galin akka inni qeeqe namuu quba qaba namuu hin beeka jechuudha. Qeeqarraa isaa miti lammaan odoo ta'e jedheetiin hangam akka dubbatee fi hangam akka lole namuu ni beeka jechuudha. Namni yeroo sanitti Jawaharitti aare jechuudha. Yeroo Jawahar Abiyyi qeequ san hedduun isaa Jawahariin waa irraa fahamuu dhabee Abiyyitti Jawaharitti aare jechuudha. Inni ammoo yeroo sanuu dubbatee odoo bakka kana lammaa magarsaa taate ittiin gammada wanni jedheef namni tokko hanga ilaalcha isaatii fi hanga beekumsa rabbiin kenneefitti waa laalaatiin deema jechuudha. Duraa fi duuba namaatis waa hundaa xiinxallaa deema jechuudha. Garuu ammootu eega ta'e hoo ta'e haya lammaalleen isa ana eega amantan ana ammootu isa hin amana jedheetiin shawwadame jechuudha. Bakka sanitti lammatu nyaadhame malee Jawarii miti. Jawahar hoo maal jedhe maal yaade haya waan kana ammaaf ammootuyyuu
namni kun sawwaa nuti raddaatiidha jedhe. Ana akka mataa kiyyaatitti raddaatiidha jedhe. Inni shufeeraa jedhe. Shufeerri kun ammootuyyuu yoo raddaatiin kun irratti hin jabeessin, yoo raddaatiin kun jalatti hin qabin, waan hunda eegaa hin deemin, ofillee qiletti taree namallee qiletti naqaa jedhe. Waan kana hundaayyuu namuu quba qabaa hin beekna jechuudha. Jawahar maaliif deemiree wayita kana? Bilisoomneen kun maali? Nama kana kursii jalatti qabneetiniin hanga filmaanni kenna dhufee filannoodhaan namuu gargar bahee filannoodhaan mootummaa isaa ta'u ummanni filatutti ammaaf irratti haa jabeessinu, kursi matana irratti jalatti haa qabnu jedheetiniin jalatti qabe malee wallaaleetii miti. Odoo ka wallaalu taate jalqabuma hin dubbatu jechuudha. Odoo Ameerika irraan galin dubbate waan kana ifatte akka inni hin taane. Eega taate ammootu hayaa jedheetiniin waan kana jalatti tirsee jechuudha. Wanni inni jalatti tirseef eenyuun ni beekaa jechuudha. Hanga filannoon tuni dhuftee bakka filannoo geenneetiniin namuu addaan abbaa fedhe abbaa jaalate ilmaan Oromoo keessattuu jechuudha. Abbaa jaalate filateetiniin kursii irra mootummaa isaa ta'u sabni hundinuuyyuu filatee bakka kaayatu. Isuma kana haatin dhisinuun, isuma kana irratti haa qabnu wanni inni jedheef kana jechuudha. Garuu odoo inni kana yaadu hin gane jechuudha. Nu isa qofaa miti, Jawahar qofaa miti, addunyaa yookaan ummata guutuu addunyaayyuu sobee waan san fudhate jechuudha. Akkatti inni fudhate ni beekta jechuudha. Gantuun gantuma gane eega gane ammootuyyuu isa lammataa waa'ee waraanaatitti sii deebi'a jechuudha. Kana Jawahar bakkeen inni dogongore takkittiin ta bakka waraanaati. Ta bakka waraanaa tana dhibbaan dhibbatti inni nuu as bahe miidiyaadhaan bakki ani dogongore takkittii waraana kana galaa jedhee galchuu kiyya qofaa jedheetiniin ufitti ragaa bahee jira jechuudha. Kun ifaa fi bilisatti viidiyoo hunda jira jedhee jira Jawahar. Bakki irratti qabneetiniin bakka silaa deemnuu fi bakka yaannu san haa geennu achuma haa geennuuf deeme malee jaalala isaatiif yookaan ammootu isuma filatuudhaaf miti. Kana namoonni beeka kana akka ilaalcha tokkootitti yoo kalaallu taate namuu kana hin arga jechuudha. Namni achi bal'isee uf duratti achi yaadeetiniin jedhe nama tokko ammaaf feetu naa ta'uu baatee jirta. Neetworkii kan kee ta'uun oolu takkii amma. Ayyee. Halo. Hin dhagaa. Namatu himoo narti bilbilee baruuf irratti wannaa godhe. Ila rakkoon qabu achuma irratti goola biyya san goola. Hin dhageessami. Amma hin dhagaa. Mee gara biraatti ta bakka waraanaatitti san naa deebi'eera. Mee fakkeenyaaf yeroo kanatti akkuma miidiyaa irraa jedhanii dhaabni OFECO wayyaaneedhaan haasawa qabaa. TPL kanaan kalaa garbaalee komatu jiran. Asirratti maal jettaati? Haa qabaatu. Dhageeffadhu. Haga fedhe yooma qabaata. Jechuu kiyya haguma fedhe yaada fedhe yoo haasawa fedhe qabaate. Kadhaa ittiin dhayne. Sii galaami. Yookaan ammootu jaarsummaa nutti koottaa jedhanii waamatanii jaarsummaa ittiin dhayne. Ummanni kuni feen abba fedhe jaalatuu abba fedhe jibbuu hanga san maqaan akka namaati akka Itoophiyaatitti ummanni kun Itoophiyaadha malee Itoophiyaan ala hin jiru. Dhagaa jirta? Dhagaa jirtaami? Itoophiyaan ala hin jiru Itoophiyaa majala jira jechuudha waan fedheeyyuu yoo ta'e jechuudha homa fedheeyyuu yoo ta'e feenu haa jaalannu feenu haa jibbinu jechuudha san namuu ni beeka haa ta'u malee
odoo Eertiraa taate odoo naannoo biraa yookaan ammoo naannoo biraa taate ummanni kun hattan Tigree miti Amaarummaan irra wal jibbaa jirruu fi wal fixaa jirru kunniinuyyuu odoo haala kanaan koottaa biyya tana gam tokkotti wajjiin mari'annaa yoo jedhanii nama waaman diduu hin danda'an. Garuu ofii keessaa akka Dr. Abiyyi sanitti jechuudha ofumaa wannaa paarlaamaa yookaan wannaa keessaa ari'ee ofumaa keessaa baasee hangoo qabannaaniin isaan kana achi dhiibee achi jibbee achi darbee eeganaallee ammoo tuyyuu salphatee ofii argeetti ergatu sheemi. Fakkeenyaaf hariiroon jarri lamaan fakkeenyaaf hariiroon Tigreedhaa fi jara waliin qabnu jarrillee Itoophiyaadha. Garuu kan uummata miidhaa turte akkuma Itoophiyaatti tuyyuu keessattuu uummata Oromoo irratti namoota miidhaa guddaa irra gahe. Uummata Oromoo keessatti yeroo aangoo jarri harkaa qabdutti akkamitti uummanni kun amma ishii akkami fira taanee waliin haasa'uu dandeettiree jarri ishii. Jarri aadaa kun uummata keenya kamiiti fakkeenyaaf Baqqalaa Garbaallee yeroo sanitti mana dukkanaatitti illee kahiiti. Yeroo aangoo jaraati. Akkamitti uummata kana fakkeenyaaf uummata kana sila akkuma hello. Endaga. Akkuma kaleessa Haacaaluu Hundeessaa jedhetti uummanni kuni nu itti dhaquu hin qabnu jaratu nu dhaquu qaba malee jaratu dhufee gumaa nuuf ta'uu qaba malee nu dhaynee jara gumaa keenya asirratti mi'ati kooyi fakkeenyaaf bakka sanitti eenyutu silaa dhufuu qaba eenyu silaa deemuu qaba jettaati. Abboo dhugaa dubbanna moo soba dubbanna. Kooyi kaa dhagashima asirra wanni kun bakka kana keessatti siyaasa wal qabamu dhugaa wal makata. Waan tokko ati beeki wanni deemamaa jiru kun waa lamatu jira. Siyaasaalleen keessa jirti takka siyaasaalleen keessa jirti. Takka. San akkaataa ilmi namaa itti deemu gaa isa deemuutti hin jiruu fi rabbi kaaliqa beeka malee namni haga laaletti jechuudha. Siyaasaalleen waan kana keessa ni jirti. Garuu ammootu dhugaalleen ammootu keessa hin jirti. Lamaan tunuu wal qabateetumaan deemaa jira jechuudha. Gama dhugaatitti yoo ka deebinu taate sabni nuti wannaa godhe kun jechuudha. Waraana yookaan ammootu taayitaa irra jiru ka ammootu deebi'eetiin ilmaan Oromoo kana cunqurse miidhe Tigree moo Oppidiyoodha dhugaa rabbi dubbadhu. Ummata Oromoo kana ka buqqise ka ajjeese ka hiisise ka hidhe ka cafaqe ka waan hunda godhe irra guddaan eenyu Oppidiyoodha moo Tigree? Kana sii deebisa maal seeta beeyta na dhageettame. Bakkuma san naa deebisi waan siin jedheef qaba. Illee utti nagaa fate sitti makana. Halo. Baarakallah fiik rabbiin fayyaa nagaa si haa kennu umrii dheertuu wajjin. Tigreen abbaa kenna beeti moo haadha kenna beeti moo maalummaa kenna beeti moo maal akka taane Oromoo jecha yoo taate malee. Sanitti ila na dhagahi sanitti si hima. Jalaa kaasee haga gubbaatitti jarri basaastotaan ijaaratteerti namni Oromoo ta'e. Fakkeenyaaf ati naannoo keessan keessatti nama hamaa wayii yoo ta'e nama naannoo sanitti si beeka malee Tigraay dhufee namni si beeku hin jiru beeyta. Anuma qabee si kenna. Suni eenyuufiyyuu takaleessaallee taadhaallee namni beekuu qabu jechaadha. Namni uummata Oromoo ajjeesisiisu kahiisiisu Oromoodha. Namni beekuu qabu. Fakkeenyaaf Dr. Abiin in ajaja ebaluun dhaqaa hidhaa hin jedhaa mataa ofiitiin hin dhaqu bar anuma si erga ni beeka. Kasi gurguratu Oromoo si gurgurata. Kasi ajjeesisu Oromoo si ajjeesisiisa.
kun hadhaa miti duruu jirti. Kanaaf ani maaliif siin jedhe asirratti beektam jedheera Baqqalaa Garbaan yeroo 8 hidhamee jedheera. Wallagga irraa kaasee Neet baga dhageette intervii Baqqalaa Garbaa godhame san jechuudha. Gaafii fi deebii godhame san namuu quba qabaa namuu argee jira. Asitti dhagaye si cinqaa. Maayee na gaafadhu. Ifin abbaan fedhe na jaalatullee na jibbu. Ani ummata Tigree jechaadha. Abboo nama kennaa miti bar ati yoo naannoo malkaa akkanaa tokko beeyte makiinaaf nama bar biyyee asii fe'attee bar Maqalee galfattee jarri Oromiyaa keessaa bar nama ajjeesuu miti. Dachimayyuu buqqiftee deemtee ni bar. Irrasii eda'u bakka sanitti irrasii eda'u faabrikaa yookaan ammoo warshaa saabunaa ni beeytaa mikaa gaafraa keessa jiru. Buqqifteetiin Maqaleetti galfatte. Maqaleetti galchite. Kabiraa dhiisiti. Biyyee dubbattaa biyyee dhiisiti. Hattan biyyeellee nan bifne dhugaadha. Ani maaliif haddallee borullee dhagaye. Diina jala fiiguun diinuma dhugaa sima. Diina jala fiiguun booddeen keessa salphinne. Ani even siyaasaaf iyyuu ta'e ummatuma kanayyuu walitti haa fidu never hin barbaachisu. Ofii walirratti duuluun bu'aa iyyuu qabu. Hamma dandeetti hamma danda'an. Ufuma Oromoon tun karatti wal gorsitee karaa wal deebisuudha malee harka diinan naqachuun bu'aa siin qabu. Maal jennee gaafadha? Ummanni Oromoo xiqqaatee yookaan miiliyoona 50 waliin malee miiliyoona 50 gadiin beekaallee qabdi, doktorallee qabdi, barsiisaallee qabdi, aalimallee qabdi. Warroota amantaa waa hundayyuu of keessa qabatti. Ufii wal jalaa dhaga'uu dhabuudha malee ufii wal gorsanii karatti wal deebisuun homaa namatti hin dhiqatu. Eebalu balleessitee taa'e yoo jedhan barreessa maaliif amma namni dubbii jidduu seenee nagada. Naqsanyoota maaliif abiillee uummata Oromoo jibbisiisu uummanni Oromoollee akka abii jibbisiisu. Maaliif jarri kana keessa waan faayidaa argatti kaa maaliif abiillee uummata jibbisiifti uummanni illee akka abii jibbisiisu. Kana waliin naqatee kana nagada. Garuu kana jidduu akkami ani barre waan tokko beekama. Fakkeenyaaf uummanni gaaf duraa Maqalee deeme. Warroota abbaa amantiiti. Haga uummanni Oromoo Gujii fi Wallagga Harari Baale keessatti kana gurra qabdiimi. Maal namni ishee namoonni ka asii kaatee Maqalee deemuun dadhabiin kana jidduu kanatti akkamiin furuu dadhabdi. Egaa abbaa amantaa ta'edhaan achi kaa'ani. Abii yoo achi ergatan. Abbaa garaati. Dhaggeeffadhu siima. Sanbiran kutin. Sunniin abbaa garaati malee abbaa amantaati miti. Odoo abbaa amantaadhaa taate gocha ati amma na gaafatte kana odoo hin finne silaasan hin deemtu. Kana hoo namatu ergate ergannoodha tunniin abbootii amantaa taate jettu tuni abbootiin garaa tuni namatu ergatee ergannoodhaan deemte malee fedhii ufiitiin illee hin deemne ergamteeti. Kun ifaa fi bilisa namni beekaa jechuudha. Waan takka jaarsonni namni 52 ka'eetiniin irraa isgoo maaramii jedheetiniin achi deemee salaata namaaf suduujuu jechuudha bar. Maaltu san goosise? Maaltu san goosise? Oromoo 50 tuffataniitiniin Tigree miliyoona 5 deemanii isgoo jechuun suni kadhatuun suni deemanii ammootu salphatanii galuun suni ammoo bakka isiin salphifte sanitti ittiin gammade arrallee borullee itti gammada bakka kanatti Tigree jechuudha. Laakiin hoo salphatanii galuun wanni ergamaniif wanni ergannoon ton ammootu geessuudhaaf jarsummaa deemaniif sodaa lubbuu qawweetiif jechuudha. Oromoon miliyoona 50 Tigree miliyoona 5 hanqate jechuudha. Hanqinna maaliin? Meeshaa dhabuu irraan meeshaa akka hin qabne akka ammootu iyyuu tuffatame
waan bakkiin Oromoo tuffataniitiin deemaniitiin isaan san miliyoona 5 kadhaa isgoo maaramii jedhanii dhaqanii kadhataniitiin jedhaniif sodaa qawweetii jechuudha. Tigreen waan meeshaa qabduuf waan gayaa meeshaa harkaa qabdi jechuudha. Meeshaa caccabaa irraa biyyuu waliin guuree hambifate kanaayyuu miti. Meeshaa durirraa waggaa 27 guutuu magaaziinni isaanii guutumaan guututti meeshaan akka jiruun isaan bira jira. Sodaa meeshaatiif jecha isgoo jedhanii deemanii kadhaa. Garuu Tigreen ammootuyyuu bakka dhaabni guutuun itti walii hin galinitti dhaaba guutuu feesise malee nu qofa hin feesisu. Kophaa keennatti wanni isin nu gaafattan tokko deebiin isinii kenninu hin jiru jedhaniitiin saaxilan. Ofirraa salphisanii ari'anii jechuudha. Kophee malee Finfinne dachaate sheekonni qeessonni. Sunniin bari maasii beeyta jarri forfeedha. Forfee argattee jechaate maaliif namni amantaa qabaatee kabajaa qabu bakka san dhaqee kabajaa sanuu irraa gammulqanii achitti jajaasuun sun injifannoo uummata Oromootiif tokko. Wallahi sahih dhugaa. Maaliif namni bari yoo badu gara eessaa badadan bari ammaa ka Oromoottidha. Haa ta'ullee garuu rabbii waa hundayyuu wanni martuu inuma tarti. Namni osoo achuu antii asuu antii osoo ummata ufiitiif bakka kenne bareeda na fakkaatan. Eebin ati amma warroota abiin sakalameera. Warroonni dakana jirtan. Kaamiree kabira. Abiin sakalame dhugaadha akka sakalame. Dhagaye. Abii tokkochaa miti bar. Maal na gafadha? Naagal. Shimalli simmaan kuniyyuu ummanni bakka haa buufatu. Inni bakka haa buusu. Oromiyaadhaa fi biyyattii Oromiyaa tanaaf gabbu'eemi. Takki ani irraa bu'a. Takki uummata kiyya. Hamma danda'e haga beekumsa kiyyaatiin hin tajaajilu. Yookaan bu'i jedhaan malee yookaan ajjeesu. Kalas. Takka jedhu maa isa bicha. Jalaa kaasee haga gubbaa hin jirti bar. Opidiyoo galma daamaatii walii qabanii yeroo mara gorsan. Jalaa kaasee bara haga. Ati sanii miti. Bulchiinsi noo amma fakkeenyaaf gaaf dura gaafa mucaa gara agaafraatti ajjeesu sana OMN irraa bilbilee gaafannaan hin qulqulleeffata. Jalaa kaatee kana dhiisanii ga'aan haga ajjeesani hin surrooyti. Yaa abboosi gabaabsu. Walumaa galatti jechuudha. Walumaa galatti yoo ka laaltu taate yookaan ammootu ka agartu taate namuu hin argallee hanga beekumsaa fi aqlii rabbiin kenneefitti namuu waltiin xallaa wama laalu jiraami. Guutumaan guututti ofii wal diduu dhiisi. Biltsiginnaan takkiyyuu oppidiyoon jechuudha. Mee naftanyaa achumaayyuu dhiisi. Oppidiyoon guutumaan guututti dhaaba duraan xiqqashoo isii lammaan keessaa haaseetiniin harcaase guutuu ol dachaasuu hin dhageetta jechuudha. Namuufu ifa galaadha. Warroota ammootuyyuu kaleessa yeroo Tigreellee nu ficcisiisaa namoota ficcisiisaa qeerroo fi qarree ficcisiisaa ture guutuu taayitaa irra jiran kaan biyyoota alaatitti qoodee biyyoota alaa keessa jiran haga Muktaar Kadiiriin bahutti taayitaa harkaa qaban har'allee. Oppidiyoon kan dhibbatti hiddee isii haga rabbiin dhabamsiisutti haga ilmaan Oromoo ofirraa kaasutti isaan waan ofii hin dhiisan kana jala murii sarari. Asirra sii dabalaa dhagaye. Ati sanii qaayidaa miti. Haga dhaabni kun haga paartiin kun Itoophiyaa keessaa kufutti Itoophiyaan nagaan argatu. Fayyaade. Maaliin nagaafadha kunniin warra fincaan wayyaaneetiin guddate bar. Dhugaa rabbiiti. Akka itti hidhan beekan. Yeroo osoo hantee waggaan lamaan guutiin caasaa gara nama 30,000 leenjisanii bar abbo. Basaastu jaran. Mee ati kuni kaleessa akka ila bar namni ati bakki wayii bishaan wayii osoo madaa wayii si tuqee
wanni ho'aa wayii osoo si tuqeeraate yeroo biraatiif hin eeggatta akka sinxuu'ini bakka san uummanni kun gara bareedaan haa ta'u gara wannaan haa ta'u aangoo fudhatee namni jara tuqe hin jiru namoota qaniisan balaa ummata yeroo san ummata keenya ficcisiisaa ture bulchiinsa gandaa irraa qabee haga caffeetitti nama kanatu yakka dalage namni jedhee namni hidhe hin jiru nagaa ofiitiin akka gana nama addisiititti aangootti ol jechaati. Kanaa bar. Walumaa galatti waan kana gabaabsi ooma fedhe yoo taate ani akka yaada mataa kiyyaatitti si himee jira. Walii galaan waan tokko si hima. Ilmi Oromoo ka aangoo keessa jirullee humna addaa poolisaallee walii galaan ilmi Oromoo bakka kamiinuu haa jiraatu. Of duuba deebi'ee uummata Oromootiif quuqama qabu. Akka mataa ofiitii of beekuu qabu. Dhaabni kamiyyuu baru rabbiin malee namni hin duunillee hin jiru. Abboo dhugaasitti maatiitti humna addaa Oromiyaa jedhamee warra leenjifame eebbifame ka Shimallis eebbise quba qabdaami. 10,000 eebbifameemi. Humni addaa Oromiyaa kun maal barbaada achi keessatti leenjifamee eebbifameetiin achi keessa gadhiifame haya meetanuma namni bal'aan hin jira. 10,000 kana keessa 4,000 Oromoodha sanuu sabaa sablammii biraa wajjin jechuudha. 6 Amaara naftanyaadha. Maal godhuuf Oromiyaa keessatti kana leenjisanii bobbaasan? Maal akka godhaniif maaliif akka deeman beeki? Kuni maal seete beeytamu? Oromoo cabsuudha. Haye. Karas walii gallee jirra. Kana of eeggannaa. Hin cabdu ka. Yaadni isaanii bar yaada malee yaadaa fi sagantaan karoora isaan tumataniitiin fakkeessanii humna addaa Oromiyaati jedhaniitiin mee humna addaa Oromiyaa leenjisanii Oromoo miti wanni kun ummata biraati ummata biraa fidanii humna addaa Oromiyaa jedhanii achi keessa leenjisanii achi keessa oofaniitiin nama warra afaan Oromoo haasa'u ka ofii ammootu naftanyaadha ofii afaan Oromoo anaafi si daran ka haasa'u jechuudha. Tunniin uummanni Rabbi keeriyaa walii galaan uummanni ofirraa fonqolchuudha. Yaada jaraa dhiisuudha. Yaada bilchiginnaa. Diqqaa guddaa jaarsaaf jaartii manguddoo fi qeerroof qarree osoo hin jenne waan jaraa ofirraa dha'uudha. Adeemsi inni uummanni kun itti deemaa jiru adeemsa hin taane waan ta'eef biyyattiin tun garam akka deemaa jirtu uummanni namni kamiyyuu beekee keessaaf alaanillee of eeggannoo guddaa jabeessuudha. Boruu hima kufa. Garuu kufaatiin hin kufti. Akkaataa itti kufutu jira. Alaa kullittuu rabbiin keeriyaa godhu. Rabbiin uummata keenya dhugaa uummata keenyaan awwaalini. Guyyaa guyyaan rabbi dhugaa uummata keenyaa uummata Oromoo haa baasu. Uummata haqa qabu. Uummata yookaan daangaa isaatiif miti lafa ofii irratti abbaa biyyummaa ofii irratti Gondar hin dhayne wannaan lafuma Oromiyaa ta'e tana nu haa afaan keenyaaf aadaa keenyaan ofii bulchine. Seera keenya jedheen ofiif tumatu nama daangaa namaatitti hin cabne yookaan bishaan namaatiin naa kennaan jennu teennuma irratti mirga keenyaan ofii bulchina ka jedhu malee gaafiin biraa hin jiru. Kanaafuu rabbiin akka uummata Oromoo bira haa dhaabatu jedhan. Abduu khalaas kallatoomi ulfaadhu jazaakallaa argadhu. Ayya. Yaada nuuf kenniteef baay'ee tokkoof si galateeffadha jazaakallaa khayr. Ayya galatoom. Warroonni reef dhuftanii yookaan ammoo tuyyuu jalqaba jechuudha wanni irraa eegalee yookaan ammoo yaada kiyya irratti yaada biraattu nu fudhateetiin yaada biraa keessa seenneetiin hin fagaanne jalqabarraa warroonni hin dhagayin warri amma dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha irra deebi'uudhaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Baga gammaddan baga walumaan gammanne isiniin jedha maali gammachuu yoo ka jettan taate gammachuu fi gaddilleen homa jiraati addunyaa tanarra
wanni lamaan tuni waliin deemamti jechuudha. Gammachuunis gaddis walumaan deemama. Baga gammaddan ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbaa jirtan siidaa Haaji Adam Saaddoo goota kenna jechuudha. Goota kenna, hayyuu kenna, beekaa kenna, aaqila kenna, goota caaluu baga itti gammaddanii baga walumaan gammannee isinin jenna. Ka waggaa 130 yookaan 150 kadhatanii naftanyaa dadhabanii tiniin goobbaan siidaa kana hagam irratti qeerroo fi qarreen irratti uf wareede hin yaadattanii namoonni yaadataa goobba irratti jechuudha. Magaalaa goobba keessatti jechuudha. Kanaaf gaafa ilmaan Oromoodhaa irratti dhumanii qeerroo fi qarreen alaabaayyuu dhaabuu hin dandeettan jedhanii itti bahaniitiin akkasitti ummata fiixanii ummata cafaqanii namni hedduun miidhamee tumamee hidhamee ajjeefamee namuu hin beeytanii jechuudha. Dhiini qeerroo fi qarreedhaa lafan bannee baga gammannee baga Haacaaluu Hundeessaa waan inni dubbatee gariin itti gammadee gariin ammoo hin kijaba jedhaa waanuma adda addaa oofaa. Haacaaluun akka nam tokkootitti akka ilma Oromoo tokkootitti ani itti gammade jechuudha. Maaliif itti gammade jechi maan haasawummaan inni miidiyaa irratti dubbate suni fidaniitiniin yoo barbaaddan sa'a ammaa tanatti illee isin dhageessisuu danda'a jechuudha. Isin garsiisuu danda'a jechuudha. Warroonni hin dhagahi yookaan warroonni hin argin marti hin argu marti yeroo hunda FB kanaayyuu yookaan hordofu yookaan ammootuyyuu shabakaa yookaan ammootuyyuu neetii guuttatee yeroo hunda laaluu hin danda'u faataya. Baga gammaddanii an akka mataa kiyyaatitti itti gammade Haacaaluu Hundeessaa kunuuti ammallee haasofsiisaa jiru guyyoo waariyootu jechuudha. Eenyu ni beeka. Kanaaf gaariin ammootuyyuu itti aaree yookaan ammootu itti isumaayyuu hin amataa hin jibbaa yookaan waan arge haasawaa jechuudha. Wallaahi billaahi dhugaa rabbii dubbatuudhaaf jechummaan inni takkittiin fardi kuni keenna ka Oromooti. Minilik harree yaabbatee dhufe harreen isaa ta duute innillee ka du'e karaadha. Amma farda keenya irraa fudhannee siidaa achirraa kombolchuusiisuu yookaan garagalchuu qabnaa jedhe suni takkittiin nageetti jechuudha. Akka mataa kiyyaatitti abbaan feetan waan fedhan jedhaa malee ittiin gammade. Haacaaluu Hundeessaa rabbi fayyaa fi nagaa isaaf haa kennu jechuudha. Kana jechuudha. Kanaafuu waa'ee biraa ammootuyyuu kama waliin argaa jirru ilmaan Oromoodha. Dhagaa jirtanii biyyaa fi biyya keessaa wanni deemamaa jiru biyya keessatti jechuudha. Ilmaan Oromoo har'as du'aa jiranii. Afaan kottaatu kan shan ta'e dhufu. Kanaaf warroonni reefuu jidduudhaan invite na gaafataa turtan dhiifama wajjin amma yaada kiyya isiniif irra deebi'ee hin dhageettanii jechuudha. Anaa dhufuu sin jedha seeni shurrubbee kenna baga gammadde shaffila ho ana haa dhufu baga nagaan dhufte. Sanyii Abdaa Huseen welcome sin jedha. Yoo seenuu feete seenuu ni dandeetta. Yaada yoo qabaatte yaada kiyya kanarratti yaada fakkaatu yookaan ammoo yaada biraatis qabaattu seenuu ni dandeetta dubbatuu ni dandeetta mirga keetii siin jedha. Ni dhageetta. Beekaan Huseen ni beekta jechuudha. Seenuu ni dandeessa. Morkataa Baalee yoomiyyuu nama hattuuf sagaduu miti. Yoomiyyuu nama gantuuf sagaduu miti. Kaa namaaf sagadu qarcoo qofa. Qarcoo beeytanii? Qarcoon yookaan bulee argitu bulee fakkaatti. Diimaa argitu diimaa fakkaatti. Boora argitu boora fakkaatti.
adii argitu adii fakkaatti hundaa fakkaatti jechuudha fakkaattee bultuu miti yaani abba feete jaaladhu abba feete jibbi warri na beeytanii kaayoo kiyyaa fi akeeka kiyyaa haga irraatitti hin jijjiiru hanga lubbuun dabrutti addunyaa tana gubbaa jechuudha hayti oromoodha hanga bakkatti deebitutti ni mormadha har'as borus kanaaf wanni irra haasaa jirru jechuudha kama isin irra deebi'eetiniin isin hime an gammachuudhaaf seeni gammachuu sana ammoo ibsatuudhaaf ofii qofa ibsatuuf odoon taane ilmaan oromoo hundi baga gammaddanii warri naftanyaa baga gubattanii deeggartoonni beeltsiginnaa bilginnaa baga gubattan gama hundaanuu wulii gubattanii jechuudha deeggartoonni ammootuyyuu kaa faa'oo baa'oo baga gammaddan siidaa aadam saaddo dhaabbatuu fi eebbifamoo isaatiif itti gammannaa baga gammaddanii baga dhiini qeerroo fi qarreedhaa ka dhangala'e suni lafan badinii alhamdulillahi jenna rabbiif galata tunuyyuu namni seenta yoo jiraate yookaan warroonni FB kan malee kana hin beeyne jechuudha hin jirtan yeroodhaaf guyyaan ga'uu kaate abshir saniinis kanaanis itti fufa qabsuun hanga bilisoomnutti hanga bilisummaan dhuftutti haga biltsiginnaan kararraa baddutti hin dhaabbatu in kajelinaa kana abba feete jaaladhu abba feete jibbii dharti hanga feete yoo dheeratte hanga feete yoo fagaatte hanga feete yoo dhidhiitatte wallahi akira qabrii seenti boolluma seenti dhugaano hanga feete yarattus hanga feete qal'attus oluma baati kanaaf hedduun namoota ammallee naane waan fedherraa dubbatu mirga qaba of eega warroonni namarratti duulaa jirtan keessattuu dhaaba ABO'tii fi dhaaba KFO irratti duulaa jirtan alba'aa jirtan maqalee dhaqanii maalii tayanii Tigree wajjiin jiranii maarree tayanii maarreedhaa jinniidhaa wayyaanee wajjiin walii galanii maarreedhaa albaatii keessan hanga feetan gannayxan malee jechuudha haala karoorri itti deemamu haala siyaasaan itti deemamtu isaan daran namni beekun jiru isaantu beeka isaantu karaa isin garsiise isaantu karaa kana isin garsiise jarallee buqqise ni yaadattan abbaa qeerroo fi qarre jawwe jaalattuu jibbitu koomee jawwee jala bulta ar'allee borullee koomee jawwee jalatti abba feete waan feete ol utaali abba feete waan feete tari Tigree wajjiin walii galanii dhaabni ABO'tii fi dhaabni KFO'dhaa akkanatti Tigree akka keessanitti biltsiginnaa baalageewoch shamaagillee akka keessanitti ergatanii salphatanii luka bara baasoon dhaqanii bara odoon bayin galanii gabaabamatti salphatanii jechuudha akka keessanin salphanne jechuudha kunneen isaantu waamate Baqqalaa Garbaa harrabsitan maarree harrabsitan Iskeel Gabbisaa harrabsitan maal jettan waan kana gootan XR keettan OMN harrabsitan Joohar jeeytan maal jettan ol utaaltanii gad utaaltanii jawwe majala deebitan jaalattuu jibbitu gurratti si calaw biltsiginnaan jiraattu shergodhaa biraan gaya abba feete kuulloon hanga feete afaan bantee FB kana gubbaa maraatte waan feete taate mee eega jaarsummaa maqalee deemanii salphatanii hintalallee dhabanii galanii as FB kana gubbaa baatee biltsiginnaa afaan bantu takkee malee meeti jirti
Shikitim. Shikikitim. Wilii salphatti ammallee. Wilii salphatti. Siidaa dhaabameefillee jiisuu dandeettire dhaabate. Qeerroo fi qarreen dhiini isaanii lafan banne alhamdulillahi rabbil aalamiin dhaabate. Kanaaf wanni fiddu hin jirtanii wanni fiddan hin jirtanii biltsiginnaa yoo waan karaa laalladhaa yoo waan qabrii qotadhaa qabrii sanuu ta'an tuutaa qotadhaa asiin seenanii achiin bayanii miti ta isinitti dukkanooyte ta isinitti cufan rabbi isinitti haa cufu. Alhamdulillahi rabbiin nu gargaare dhugaa kan keeti. Rabbiin nu gargaare gargaarsi ka rabbii tokkochaati homaatii miti. Dhiini qeerroo fi qarreedha lafan banne tunuu gammachuu caaltu jechuudha. Addunyaa tanarratti waanni hundinuyyuu ima jirti jechuudha. Gammachuullee ni jira gaddillee ni jira. Gaddallee yeroo gadda kennas akkuma nutti dhuftetti aamin jennee fudhanna jechuudha. Rabbi biraa dhufte nama biraa miti. Sababbiin nama malee ilma namaa sababbii yoo taate malee rabbuma biraa deemti jechuudha. Wanni hundinuu yeroo eeggatteetiin hin deemti. Waggaa 100 meeqa wanti kun kadhatame wanti kun dubbatame wanti kun irra haasa'ame silaa Finfinnee irraa wannaa sanuu darbanii silaa achitti dhaabanii jechuudha. Handhuura Oromiyaa keessatti garuu hin hafu sunillee. Dhagahuu jirtan har'aati malee hin hafu sunillee. Namichi farda haate sun achirraa bade achirraa lixe fedhu kabiraa ta'a abbaa fedhe haa ta'u goota Oromoo achirra kaayamuun hin hafu kunillee mee gaafa rabbi abba tokko hin du'a tokko hin jiraata waan hin hafne arguuf jirtan abbaan rabbi agarsiise rabbiin nama san nu haa godhu rabbiin nu haa agarsiisu hin haftu. Abba fedhe hanga fedhe haa dhiichisuuti. Dhiichisuun keessan namaa biddeena lamaan bittanii mallaqa gannayxanii olii gadi utaaltanii achi utaaltanii as utaaltanii maal jettanii afaan banaa ooltaniitiin hin jettanis ilmaan Oromoo jaarsummaa gara feete ergattanis amma booda ilmaan Oromoo namni isinii suduuju ima hin jirre isgoo maaramii teessan akkana jedha wajjin gara Gondar siif kenna meeseeni yoo seenuu feete ergi invite ergi ergat namni seenuu feete tokko ergi namni seenuu feete asumaan ammooti waan isin yaadachiisu warroonni FB kaan beeytanii kana hin beeyne sheer godhaatiiti kaanillee kanallee akka baratan ilmaan Oromoo obboleewwan kiyya jechuudha. Qeerroo fi qarreen heddumminaan FB morkataa baale warri beekan warra kana hin beeyne jira. Warra Abdulaziz illeen kanuma morkataalleen kanuma haarawaa miti. FB'n lama isinitti ta'ee hin dogongorina kanuma jechuudha. Laachinuu kiyyuma jechuudha. Warri san jala jirtanilleen garanaanilleen argattanii warri garas jirtanillee garasiinilleen isinumaa dhufa bulii 15 akka riippoortiin irra godhameetiin beltsegennaan waanyitee dadhabdee gubannaaniin leevii yookaan ammootu waan tokko akka poostiin goone guyyaa muraasaaf na adabanii adabbii sana ammootuyyuu abbaa FB tunu adabi malee nama biraatii miti rabbii miti kan nama adabu rabbii tokkocha.
ayyee yoo kaameeraa qabaatte si erge baalee roobe siif erge qabadho ani siif ergee jira gama kiyyaanii hin dhageessisu. Hello. Siif ergee jira baalee roobe. Baalee roobe siif ergee jiraan gama kiyyaan yoo si dhageessi. خلاص ركنا كاميرا سبرانا جرا نبرا فيجرا كاميران سي فرجيجرا عملين سي فرجيجرا يوسف دقيسس هاي وات زيز أنا مبيكو قنديس جمتي سيفر جرا مال ردوبا سيتوك أشينا كابودي ده نفكارا عن سيفر جرا بالي روبي قابي كونو سيفر جران ويا جايب ربي حالتا تيوب بلسو erra deebi'i ergime baale erra deebi'i ergi reefo ita kaameraan dhufe atin hin qabanne ammalleen kun an erge yookaa qabad diimaa agarsiisa rakkina kaameraa kan keetiiti sibiraayyii baalee roobee walashe kuno kaameraa an immoo si ergee jira kuno ammas erra deebi'ee si erge ilaal kuno dileetid jedha diimaa agarsiisaa jechuudha maal akka hayyee yaa obboleessu jawaala nabiraa miti mee qabi irra deebi'i yookaan bayi deebi'i kalaas didee jira booda yoo na bira taate anas sirreeffata baalee roobee walashee homaa miti maal godha duuba silaa yaada guddaa sirraa fudhatuu hin fedha baalee roobee anaa dhufu baga nagaan dhufte atis na beeyta anis si beekaa jechuudha garuu ammoo maal godha ana biraayyii miti kaameraan wayta ansiif erguun hin dida wallaahi yeroo hedduu
ammallee siif ergee jira. Na dide kunos ana biraayyee miti ana kaameraan naaf dhufee isiniin jira siif deebisee jira. Garuu ammoo tuyyuu si bira rakkina qabaa maal akka ta'e ani hin beeku. Yoo na bira akka tasaadhaa yookaan ammoo tuyyuu ka dogongorra yookaan rakkoo wayii qabaatu taate booddee ilaalee ni sirreessa. Yoo si bira taate ammoo sirreeffadhu siin jedha. Baalee roobee wala shiyyoo anaa dhufu baga nagaan dhufte leenca sanyii goota. namni biraa namni ergattan yaada qabdan yoo yaada qabaattan yaada keessan kennatu ni dandeettanii ka isaa waan na dideef Baalee roobee anatu yoo na bira taate ana sirreeffataa yoo si bira taate sirreeffadhu. Ana ammoo gama kiyyaan siif ergee jira yeroo hedduu kaameraan agarsiisee jira siif deebisee si biraayyii rakkoon maal akka ta'e hin beekne yoo na bira taate ana sirreeffataa na offolchiisiin jedha sanyii ko. Omaa miti kalas gasi dide rakkoon qabu abshir inshallah dhiiga ko anatu yoo na bira taate ana booda laaleetiin nanin sirreeffadha. Yoo si bira taate ammoo tuyyuu laaleeti sirreeffadhu jechuudha. An kaameraan kan kennaaf dhufee jira an siif ergee jira. Situ achi ammoo tu ati qabattu mallattoo ana ammoo tuyyuu achi qabattu san diimaa asiin agarsiisa jechuudha. Dileet akka waan godhameeti si biraa sirreessi siin jedha. Jirra jirtu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Irra deebi'uudhaan salaamtaan ka rabbii tokkochaati. Namni salaama namaaf gaafate ajrii guddoo itti argata. Ka deebiselleen ajrii yookaan sawwaaba guddaa itti argata. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Irra deebi'eetiniin sawwaaba jechuudha. Waan irraa haasaa dhufeetiin jedhe ani gammachuu ibsatuu dhufe gammachuu ani ibsadhe gammachuu na wajjin qoodamtan warroonni dhuftanii gammachuu kiyya na wajjin qoodamtan baga gammaddan irra deebi'eetiin baga walumaan gammanne gammachuun tuni ta addaan cittu hin ta'ini ta itti fuftu ta hanga bilisummaa Oromiyaa walaba baatuutitti rabbiin nuuf haa taasisuu isinin jedha. Feetan burraaqa feetan rafa feetan haasawaa taphadha abba barbaadan ceebulloo kenna irra kaa'anna jechuudha yoo barbaanne jechuudha ceebulloo. Kanaaf waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Bari ni dadhabe wallahi ni dadhabe akkam akka godhu maal godhatuuf wayi taateetiin ija tana keessaa fuudhee achi fida hin dandeenye maal godhuu danda'a duuba na dide mee takka bashannana woboo wajjin warri woboo jaalattan woboo namni jibbu hin jiru. Oromoon guutuun woboodha. Kana eenyuun ni beeka. Jawween is woboodha. Anis woboodha. Asis woboodha. Amiin welcome. Amiin. Leenca. Mata gading kabatin.
baga feete foolattu. Mageessa. Hammam geessa. Amin, welcome. Go to. Geessa. Hammam geessa. 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 Keroon karree sabaati. Harri dhuftan. Galatooma. Salaa galatoomi namaan hin jettaniiti waan irra jirru dhageettanii jirtanii warri amma dhuftanii ana dhufu warri amma dhuftanii jirra jirtu akkam jirtanii fayyaa keessanii isin hin jenna amiin. Akkasumas ammootuyyuu namoonni biraallee ni jiranii baga nagaan dhuftanii baga gammaddan baga walumaan gammanne waa'ee Baalee jechuudha Goobba Siidaa Haaji Aadam Saaddoo dhaabbatu isaa baay'ee nu boonsisee
baga gammaddan baga walumaan gammanne ilmaan oromoo idil addunyaa gubbaa jirtan dhiinni qeerroo fi qarree lafan banne isinin jenna alhamdulillahi rabbil aalamiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدو هاساتر اندفه نمني انفايتي ارغت اللي نجرا كدد اللي نجرا كأموت رف اللي نجرا كنبرايا اللي نجرا أنما مركتا بالي شير قدو لايك قدو هن الرامفتنا أكاسومس يوتوبينس واهندانس ني ارغتو سبسكرايب قدو هن الرامفتنا خلاص او انو فتاة جرا اما نقا gammadde yoom gammadda gade kabe kubbe ga jimala katti
baasanii fi akka itti ofirraa qolatan. Kam Garananus Galatoma fayyada warri dhuftan nagaan halkan gaarii isiniif haa ta'u. Baga gammaddan irra deebine baga walumaan gammanne gammachuu sifaa tasaabida ta umrii dheertuu nu hundaafuu haa taatuu isin jenna. Warri amma dhufaa jirtanilleen waan irraa gammachuu baga dhageettanii gammachuu walumaanii ilmaan Oromoodha. Gaddaa fi gammachuun illeen homa jiraatii jechuudha. Eenyunuyyuu hin beeka jechuudha. Guyyaan har'aa nuuf akka mataa kiyyaatitti anaaf gammachuudha jechuudha. Guyyaa siidaa Haaji Adam Saaddoo goota caaluu gad dhaabbate jechuudha. Nafxanyaan waggaa meeqa nu dhorgee waggaa meeqa duuban nu deebisee hinjifannoo qeerroo fi qarree dhiiga ilmaan Oromootiin bakka san ga'ee jechuudha. Gammachuudha. Abbaan beete gaddi, abbaan beete na wajjin gammadi. Bashannan. Kamine lekille boru jiga abshir nijiga haga fede abba bada male jiguun isaa hin oolamu abba fede bada male. Wamale naman nama sujir Rabbi guddaadha.
شب شرشر شرشر بودا ينرقك ها عمي رجال نافذ من artist deemiti gammachuu kiyyaan ibsachuu dhufe baga waliin gammanne irra deebi'eetiin dhufte gadhee fi gantuu fi hattuu waan hin ta'ini namni har'a hin gammanne hin jiru jechuudha waa'ee kanarratti ilma Oromoo qulqulluu ta'e yoo diqaalaa ta'e malee dhiiga ilmaan Oromoodhaa waggaa meeqa dhangala'aa bahee jechuudha hin beeytanii jechuudha jeedalloo suuraa jeedalloo irra kaayataniitiniin akkasitti bara dheeraa jeedalloo laalaa baane har'a jeedalloon achirraa garagaltee jirti gurratti isin calaw jeedalloon boolla jeedalaatitti tartee siidaan goota kennaa hayyuu kennaa beekaa kennaa rabbiin jannatan isaan haa gammachiisu ijaaramee eebbifamee ol bahee jira qeerroo fi qarreen naannawa hundarraa dhayxan warri jirtan warri argitan warri dhayxanii wajjin nu waliin qoodamtan hundi keessanuu baga gammaddan baga walumaan gammanne isinin jenna warri amma dhuftan yaada kiyya duraan isin dura geesseetin hin jedhe abbaan beeytan of duuba deebitanii ilaaluu fi yookaan dhageeffatu hin dandeettanii warroonni amma dhuftaniitin hin jettan yaanni isa xumuraa yookaan ammootu isa jalqabarraa eebbaan eegalle kanaan xumuree homaatii miti isin hin jenna share like godhu hin irraanfatin morkataa baalee isuma kana jechuudha abba beeytu ni beeyta abbaan wallaalte ni baratta kanuma jechuudha of qofaaf hin morkatu isin hundarraallee morkadha isin hundarraallee mormadha diinaaf harkan laannu diinaaf harkan kennu yoomiyyuu du'een dhabama male akkuma kaawwan dhabame argite kana caalu hundinuu dhabameetiniin addunyaa tanarraa galee jechuudha godaanee jechuudha akkasumattiin godaana malee saba kiyyas hin gurguradhu falmatu mirga kiyyas namni na dhorgus hin jiru hin dhiisus abba beeytu hin beeyta jechuudha isiniif garuu haaraa ta'uun ni mala jechuudha yeroo waa'ee abaa'ootiin yookaan ammootuyyuu alaabaa adda bilisummaatiin gobba magaalaa gobbaa keessatti illee hidhame nin beeka jechuudha abba beeku ni beeka abban hin beekne inni nu hin beeku jechuudha
bara shaabee sheekoo namni beeytan hidhamteetin hin jette jechuudha. Yoo ka yaadattan taate isin yaadachiisa jechuudha. Yeroo qooshaa isii Tigreen Oppidiyoon jechuudha. Tigree kawa waraaboo maqama badeessanii kaafeto jeedalo jeedalli Oppidiyoodha. Yeroo Oppidiyoon hiisiftee hiitee isii Finfinnee irraa gara Goobbaa gara magaalaa Goobbaa deemaa jirtu karatti jala hordofanii hidhanii tiniu paatii waggaan tokko yookaan jala yookaan achi oli jechuudha. Hidhamuu isii beeka malee hanga hidhamtee ani haqiiqa hin beeku jechuudha. Yeroo sanitti jechuudha. Yeroo bosonni Baalee Kadalloo gubate namoonni ni yaadattanii seenaan ni yaadata. Warroonni hidhaman biyya hunda keessaa naannoo hunda keessaa maqaa abaa'ootiin ar'alleen shanee jechuun ar'a maqaa moggaasan malee abaa'omaa jechuudha. Garaagaruu isaan beekaan xiqqeessaaf yookaan tuffiidhaaf shanee maarree jinnii balaaqalaa haasawan. Wanni isaan haasaniif ittiin cabsaaf maqaa xureessaaf yookaan ammoo tuyyuu Oromoo jibbisiisaaf. Oromoon guutuun qulqulluun ar'allee borullee abaa'oodha. Abba feete amani abba feete dhiisi abba feete jaaladhu abba feete jibbi. Oromoon guutuun hanga qubeen jettu tuni walitti nu rarraatu walitti nu qabdu guutuun abaa'oodha. Kanaaf yeroo sanis hidhamnellee tumamnellee nurratti qomo xabbiqanyii isaaniitiin dhukaasallee bananillee waan fedhan godhanillee gaafa guyyaan dhufe gaafa guyyaan kee ga'e malee hin duutu. Kanaa jettee lubbuu hundaan hin seeniin godaan hin seeniin gabbayi mormadhu akka ilmoo namaatitti saba kan kee bira dhaabbadhu waan dandeettu qarqaari. Ka bosona jirus qarqaari. Kan biyya keessaa miidhamaa jirus qarqaari. Sagalee ilmaan Oromootiifis ta'i kanuma isiniin jechuuf dhufe an keessa gammachuun tiyyaan ibsadhe. Gammachuu sifaadha ta umrii dheertuudha ta bilisummaa walirraa hin cinne nuuf haa taatu. Warroonni duubarra dhuftan kanumaan xumurra nagayaan naa bulaa. Welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Injifannoon ka ilmaan Oromooti. Bye.